Tuutama nyaataa. Bullaa'insi nyaataa mar'imaan qillaa keessatti xumurama. Yeroo darbe akkuma ilaalaa turre bullaa'insi nyaataa afaan keessatti jalqabama jenneerra. Afaan keessatti jalqabamuudhaan gara esophagus keenya keessa darbee gara garaacha keenya erga ga'ee garaacha keenya keessatti enzaayimotaan dabalamee achittis hin bullaa'a. Erga achi keessatti bullaa'ee gara mar'imaan qallaa keessatti darba. Mar'imaan qallaa keessattis akkasuma bullaa'a jenneerra. Amma tuutama nyaatarra geenyeerra. Tuutamni nyaataa bullaa'insi nyaataa erga xumuramee dhangaaleen nyaataa xixiqqaa fi salphaa ta'an qaamota namaa bira gahuu qabu. Kana jechuun adeemsi dhangaalee nyaataa xixiqqaan ujummoo bullaa'insa nyaataa gara keessaa gara ujummoo dhiigaa seenuun tuutama nyaataa jedhama jechuudha. Nyaata nuyi nyaanne kun mar'imaan qallaa keenya keessa erga seenee achi keessatti bullaa'een booda gara nafa keenyaa gara qaamota keenya bira gahuu qaba. Erga achi kan inni kun kan raawwatu immoo mar'imaan qallaa keessattidha jechuudha. Adeemsi kun immoo adeemsi xuuxaminsa adeemsi garaacha keenya keessatti mar'imaan qallaa keenya keessatti nyaanni kun xuuxamu kun xuuxama nyaataa jedhama jechuudha. Dhangaaleen nyaataa dhiigaan baatamanii qaamota hunda bira qaqqabu. Dhangaaleen nyaataa kun yeroo xuuxaman gara dhiiga keenyatti dabalamanii dhiiga keenyaan baatamanii gara qaamota keenyaa hunda bira gahu jechuudha. Mar'imaan qallaan dalagaalee gurguddaa lama qaba. Mar'imaan qallaan hojiin inni hojjetu hojii lamadha yookiin dalagaa lamadha jechuudha. Isaanis bullaa'insa nyaataa fi xuuxaminsa nyaataa raawwachuudha. Bullaa'insi nyaataa mar'imaan qallaa keenya keessatti raawwata. Akkasuma nyaanni bullaa'e sun hin xuuxama. Suni xuuxaminsa nyaataa raawwachuu jechuudha. Mar'imaan furdaa. Wantoonni nyaataman hundi ni bullaa'u jechuun hin danda'amu. Nyaata keessaa osoo hin bullaa'inii fi hin xuuxamiin hafee mar'imaan qallaa irraa gara mar'imaan furdaatti darba. Nyaata nuyi nyaannu kun hin bullaa'a garuu hundi isaa hin bullaa'a jechuun hin danda'amu. Kan hin bullaa'in hafu ni jira. Sun immoo mar'imaan qallaa keenya keessaatti gara mar'imaan furdaa keenyaatti darbaa jechuudha. Osoo hin xuuxamiin hafee gara mar'imaan furdaatti darba. Mar'imaan furdaan qaama ujummoo furdaa qabu ta'ee nyaata osoo hin bullaa'inii fi hin xuuxamiin hafee nafa keessaa dhabamsiisuuf gargaara. Nyaatni mar'imaan qallaa keenya keessa nyaatni hin fayyadne yookiin hin xuuxamiin hafe gara mar'imaan furdaa keenyatti darbee erga gara mar'imaan furdaa keenyaatti darbee immoo mar'imaan furdaan keenya hojiinsaa nyaata wanta hin fayyadne kana hin xuuxamiin hafe kana dhabamsiisaa jechuudha. Mar'imaan furdaan mar'imaan qallaa irraa furdaa fi gabaabaadha. Mar'imaan qallaan dheeraadha. Mar'imaan qallaan dheeraadha. Qallaadhas. Mar'imaan furdaan garuu furdaa fi gabaabaa kan ta'edha. Kanaaf mar'imaan qallaa irra furdaa fi gabaabaa kan ta'edha jechuudha. Bishaan osoo hin xuuxamiin hafe keessaa hammi tokko mar'imaan furdaa keessatti ni xuuxama. Bishaan osoo hin xuuxamiin hafe mar'imaan qallaa keenya keessaa gara mar'imaan furdaatti erga darbee booda mar'imaan furdaa keenya keessatti ni xuuxama jechuudha. Nyaanni osoo hin bullaa'in hafe yeroo gabaabaaf bubbuu keessa kuufamuun karaa munnee gara alaatti dhabamsiifama. Nyaanni osoo hin bullaa'in hafe kun gara mar'imaan furdaa keenya keessaa ba'ee gara bubbuutti erga darbee achi keessa kuufamuudhaan gara munneetti alaatti dabarfamaa yookiin dhabamsiifamaa jechuudha. Gabatee kanarraa akkuma ilaallu caasaa fi faayidaa wantoota duraan barannee kan iddoo tokkotti nu qabee nutti agarsiisaa jira. Inni jalqabaa afaanidha. Afaan iddoo bullaa'insi nyaataa itti eegaludha. Bullaa'insi nyaataa afaan keenya keessatti eegala. Ilkaan nyaata caccabsuu, daakuu fi kanneen kana fakkaataniif oola. Nyaata kana ilkaan keenyaan ni caccabsinaa, ni daaknaa fi wantoota garaagaraaf kukkutuuf nu fayyada ilkaan keenya. Arrabni dhamdhama nyaataa adda baasuuf ni fayyada. Akkuma yeroo darbe ilaallee arraba keenyarra kuskussee dhamdhama waan tokko adda baasuu danda'an 10,000tu jira jenneerra. Kanaafiyyuu arrabni dhamdhama nyaataa adda baasuuf nu gargaara. Nyaanni afaan keessatti bullaa'ee boca kubbaa fakkaatu akka qabaatu taasisa.
arraba keenya keessatti yeroo nyaannu kanatti nyaanni kun boca kubbaa fakkaatu qabaatee akka inni isofaagesii keenya keessa darbuuf ga'ee arrabni ga'ee guddaa taphataa jechuudha. Inni itti aanu qoonqoodha. Qoonqoon afaanii fi esofaagesii wal qunnamsiisa. Qoonqoon arraba keenyatti aanee gara jallaatti kan argamu ta'ee qoonqoon kun esofaagesii afaan keenyaa fi esofaagesii walitti qabsiisuun nyaanni akka keessa darbu taasisaa. Esofaagasiin nyaata afaan irraa gara garaachaatti dabarsa. Esofaagasiin akkuma yeroo darbe ilaalle ujummoo dheeraa ta'ee fi qoonqoodhaan qabatee qoonqoo keenyaanni afaan keenya keessaa gara qoonqoo keenyaatti yommuu darbu qoonqoo keenya keessaa immoo gara icha keenya bira ga'uuf esofaagasii keessa darba. Tiruun hadhooftuu maddisiisuun qalqalloo hadhooftuutti dabarsa. Qalqalloo hadhooftuun immoo hadhooftuu kuusuuf hadhooftuu tiruun oomishe kana hadhooftuu tiruurraa madde kana qalqalloo hadhooftuu keessatti kuufama. Garaachi nyaata ni bulleessa. Nyaata gara kaayimiitti geeddara. Rajijiin dhangala'oo bullaa'insa nyaataa maddisiisuun gara marrimmaan qallaatti dabarsa. Marrimmaan qallaa iddoo bullaa'insi nyaataa itti xumuramudha. Iddoo xumuraminsi nyaataa itti raawwatudha. Bullaa'insi nyaataa garaacha keenya keessatti taanee marrimmaan qallaatti erga darbe marrimmaan qallaa keessatti inzaayimotaan dabalamee erga bullaa'ee booda achitti xumurama. Sana booda xuuxaminsi nyaataatti gaggeeffama. Xuuxaminsi nyaataa kun marrimmaan qallaa keenya keessatti raawwata. Gara nyaata kana gara nafa keenyaatti yookiin qaama keenyaatti kan inni darbu yookiin dhiiga keenyatti kan inni dabalamu marrimmaan qallaa keessattidha jechuudha. Marrimmaan furdaa soorata osoo hin bullaa'in hafe dhabamsiisa. Soorata marrimmaan garaacha keenya keessa darbee marrimmaan qallaa keenya keessa darbee osoo hin bullaa'in hafe gara marrimmaan furdaatti darba. Marrimmaan furdaan kun immoo soorata hin bullaa'in hafe kana ni dhabamsiisa. Gilgaala 2:1. Gilgaala kana gaaffii tokkoffaa yeroo ilaallu bullaa'insa nyaataa jechuun maali? Bullaa'insa nyaataa jechuun nyaata gurguddaa ta'ee gara xixiqqootti caccabsuu jechuudha. Kutaalee gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa tarreessi jedha gaaffiin lammaffaa. Kutaaleen gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa afaan, qoonqoo keenya, esofaagasii, marrimmaan qallaa, marrimmaan furdaa, garaacha warreen kanadha jechuudha. Gaaffiin sadaffaan dalagaalee bu'uuraa kutaalee gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa ibsi. Dalagaalee gaaffii lammaffaa irratti tarreessine kana dalagaa isaanii nu gaafataa jira. Afaan keenya yoo ilaalle iddootti bullaa'insi nyaataa jalqabudha. Achi keessatti nyaata gurguddaa ta'e kanatu achi keessatti caccabuu jalqaba. Akkasuma asirratti warreen ilaalle kanadha. Ilkaan nyaata caccabsuu, daakuu fi kan kana fakkaataniif oola. Arrabni dhandhama adda baasuuf, qoonqoo, esofaagasii fi afaan wal qabsiisa. Akka kana jennee gaaffii sadaffaaf kan deebii ta'u gabatee kanadha jechuudha.